Maqaan koo Saadiq Kadar jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Dedoo ganda Shariifi kan naannoo Poolis Xaabiyaati. Harmee koo kan Abbaa Diggaa jedhamtu kan waraanatti galee bara 2013 amma waraanatti galee naannoo Tigraay mirkonyaa taanee gatiirru maatiin koo waaddeeriyoonni koo hundiyyuu waa tokko akka ayyaanne bakka lubbuudhaan jira. Namni immoo kana ilaalaa dhufu nama bakka nama maali jedhee himuun maatii firiyoota koo hundumaayyuu waa tokko rakkoo hin jiru nu lubbuudhaan jira. Waa tokko bakka yaadina nu lubbuudhaan jirra. Uummata Oromoo hundaayyuu kanan dhaamu barbaadu bakka kana keessa akka kana ilaalaa dhiigni ilmaan uummata bakka kana dhangala'aa dhiigni ijoollee reefee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوبي عبد السجل ترجمت نندك سنونا ربي في سنين فتاو سنين جدا هرا أكما نما تقوتي واتقو غور سبار يدو تقو جولي رما هرا اتدول لي غافة جري انتني جري لي أسرانو أرب سنين نتر عدتنو بايا نتر أغامس غافة جري لكاني أكنت وتونو تتمنو وتونو تي إيسا أبالي وانكي نيوان تكون إسنين للتو Dhayxanus wanti isin gochuu dandeessan hin jiru. Uummanni kun warra lolaan yookiin waraanaan waggaa meeqaan dura silkii lolaa itti beeku isin ji'a lama guyyaa 20 malee injitanii naqinaa jennu ijoolleen keenya baay'ee sooshaal miidiyaa irratti gootatu bakka lolaa dhaqa jettanii nu arrabsaa turtan. Har'a ani ijoollee baay'ee kan hin keessaan gorsaa turellee kan du'anii jennaan pootoon jara feesbuukii irratti maxxanfame maatiin bohaaru baay'een beeka ijoolleedhuma sarboo jechuudha. Har'a gurbaa tokko sooshaal miidiyaa irratti mata duree dubbii kootii kana otoo hin jalqabin akkasin ilaaltanun barbaada. Viidiyoo kana ilaaltanii murtee itti murteessitu kan biltsiginnaa mormu ijoollee kanatti murteessuu hin qabu. Maaliif namni firaan shawwadame bowwaan inni hin seenan jiru. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ijoollee kanaaf nan gaddeeyan akka nama tokkooti. Paartii barbaadan namallee warra roo dhaqanu garuu ijoollee daa'ima waggaa 19 akkanatti juuntaa balleessitu uummata miidiyaa irraa fagoodha. Garuu gaafa akkanatti dhufee maatii ofiitti annagaa kootii akkana boota akkanatti qabameetanii nagaa koon jira harmee isaa waame gaafa jedhu boo'ichanna qabeyan. Hima didduu du'an didduu jedha namni baay'een garuu gun hin jechisiisu. Yeroo asii akkanatti jarri itti afarsanii waa meeqa jedhanii baay'een keenya dalagaa hin qabnu biyyatti. Waanuma har'a nyaannee bullu kana wama itti yookiin ispoortii hojjetaniituma poolisii ta'uun kun dinqii wayii nutti fakkaata yookiin makalaakiyaa federaala eebelu jedhanii gaafa dubbatan wama guddaa wayii seenamni baay'een itti makamuudhaaf cinqama. Ijoolleen baay'een qeerroon biyya keessaa warri waa'ee miidiyaa kanarraa rakkoo siyaasni keessa jiru maal akka ta'e hin beekne kunoo har'a dhaqanii gaafa jarri qabamanii akkanatti boohanu arguu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Baay'ee tokkoon gaddee akka nama tokkootti yaa obboleewwan kan koo warri ana otuun isinitti himu otuu miidiyaa irratti gabbaanee dhiisaa hin deemina. Lolli kun waa tokko kursii irratti nama tokko eeguudhaan ala bu'aan inni buusuu danda'u hin jiru. Wanti isin keessaa fayyadamtan hin jiru yoo booji'amuu yoo du'u ta'e malee. Ijoollee sarboo keessaa karaa nama 20 olii du'e ijoollee wajjiniin kubbaa taphataa turre ijoollee wajjin taphataa turre poostii godhanii hiriyoonni isaa wayinee እንደዚህ almasalenya isaayyuu otuu jarri olin dhufin Tigraayin keessatti kan dhumanidha jechuudha. Kan immoo erga jarri kara waldiyaa kanatti dhufanii naannoo Amaaraa to'atanii ijoolleen asii lubbuu ta'an yennaan erga maaranu baay'eetu dhumaa jira jechuudha. Adara wantin ijoollee warra biltsiginnaa deeggaranuuf dhaabu. Waan isinitti ma yaa shamarran na dhageessan ta'a. Yaa dhiirotaa na dhageessan ta'a. Obboleessa kan kee haa ta'u, ijoollee biyya keetiis haa ta'u, gaafa jarri achi keessaa fira qabda yoo ta'e amma jabaadhuuti ittimi. Oolchi isinitti meera viidiyoo kana isiniifan fida viidiyoon duraan dubbadhe baay'ee jira.
dhiisaa obboleewwan kan keessan kana dhowwadhaa adaraa. Dhowwadhaa adaraa obboleewwan keessan dhaqanii hin du'inii. Dhiyoo kana Sumayyaa maalii kan jettu Sumayyaa Hasan obboleessi koo kunoo Tigraay lola intiniirra dhaqee du'e jettee poostii gootee bohaa turte. Sanas otuu gorsinuu dhiisaa obboleewwan keessan dhowwaa. Namni dhaqee Tigraayin injifachuudhaaf yaalee milkaa'ee hin jiru hanga yoonaatti ijoolleen Oromoo immoo baay'inaan achitti dhayxee dhumaa jirti. Jarri Amaaraa yookiin abbaan lafaa kan lafa yookiin lafa ofiitiif jecha lolaaru gaafa lolli tammaate hin faggu hin baqatu ijoollee Oromoo fuulduratti dhiisu. Yoo jarri ijoolleen keenya itti hammaannan baqachuudhaan hin akkamitti biyya kan kee kaadde maaloo jedhanii ajjeesu. Yaa ijoollee Oromoo maaloo lubbuu keessaniin hin taphatinaa maatiin keessan isin jaallata isinitti laffee isin guddifate. Mee viidiyoodhuma kana ilaalaatii miira akkamii akka isinitti dhagahamu isinuyyuu hin murteessitu jedhee yaada. Viidiyoodhuma kana dhaggeeffadhaa meerra deddeebi'aati. Wallaahi dhaggeeffadhee fixuu dadhabe gaafa gurbaan akkasitti boohee harmee isaatti annagaa kooti maatiin kan koo hin yaadda'inaa ambara 2013 dheengadda jechuudha kan inni waraanatti makame. Waa meeqaan attaallalamti ijoolleen miskiina. Waan ittiin ganda keessatti waan buskutii ittiin nyaattu gaafa dhabdee yoo waraana ta'e ji'atti birrii 800 illee 900 illee argadhe kan jedhu sammuu ofii of amansiisanii waraanatti galu. Achi gaafa akkana dhaqanii immoo waraarii juuntaa barreeffamuma taa'een barreessaa oolee dhugaa se'u. Namni baay'een amma ijoollee biltsiginnaatiif taa'een akka gootaatti yookiin akka nama dhugaa barreessu tokkotti fudhachuu dandeessu. Garuu taa'ee jechuun nama ofii isaatii Finfinnee keessa taa'ee fincaan illee eegdotaan gadi bahee deemudha. Inni barreeffama akkana juuntaa barbadeesse waraanni keenya jedhee isinitti postatu gaafa dubbiin kokkee isa qabdee hammaatte isin kakaasee ofii isaatii nagaadhaan jiraachuuf. Yookiin akka nama jabaa tokkotti barreeffama isaa sana dhugaa seetanii duula biltsiginnaan hanga isaan ofii isaatii cooma nyaataa Finfinnee keessa taa'ee haasa'u dhugaa seete dhayxeen du'in. Warri dhaquudhaaf illee amma leenji'aa jirtanu. Jaarsoliin warri ilmoo qabdanu ilmaan keessan guddifadhaa kunoo ijoolleen ilmaan keessan warri isin ergitan achii boohaa maatiin kan koo hin yaadda'inaa nagaan jira jettee ergaa isiniif dhaamaa jirti. Isinis dhayxanii yoo boohuu ta'een ala yoo achii viidiyoo waraabamtanii booji'amuu ta'een ala wanti isin biyya wahii bilisa baaftanu hin jiru. Biyyattiin erga diigamtee bubbultee jirti waan ta'eef biyya impaayira ijaaruudhaaf jecha lubbuu kan kee dhayxee hin kennin. Lubbuun kan kee nu marara garaa nu nyaatta yoo hammam jallatte illee. Yoo hammam shawwadamte illee hin shawwadamin obboleessa kiyyaa baay'ee tokko garaa nama nyaata. Ayyaa ilmaan Oromoodha maal jedhetan isin yoo na hubattan ta'e warri miiseen jiraan isin gorsaa jiru baay'een keessan ijoollumti keenya afaan kan koo beeytan maaloo warri waraana biltsiginnaa keessa jirtan yeroodhaan dubbiin gabaabbattee jirti waan ta'eef yoo dandeessan waraana wobootti makamaatii wajjiniin leenji'a yoo diddan immoo kottaa baqadhaati isin simannaadhee isinitti himeeraan waamicha isinii godheen jira na dhageessaniitu ta'a. Warri an kottaa waraana kana keessa teessanii hin du'inaa isin erguun hin oolu gaafa waraanni jalaa dhume. Ijoolleen hiriyoonni koo baay'een kan amma lubbuun jirtan jirtu waraana biltsiginnaa keessa. Maaloo lubbuu kan keessan kana nama rartu wajjiniin guddanne wajjin kubbaa taphataa guddanne. Dhayxanii afaan waraabessaa buutanii hin du'inaa. Nama tokkittii kursii irratti eeguudhaaf Itoophiyaan isin eegdanu hin jiru. Itoophiyaan yoo diigamte Oromoodhaaf ni tola malee Oromootti wanti badu hin jiru. Yoo Oromoof qabsaarra jettanii shawwadamtaniitu ta'e Itoophiyaa yookiin immaayyee isii jedhantu sanaaf iyyuu isin gowwoomsaa jiru malee wanti tokko hin jiru jechuu kooti. Ijoollee kan koo maaloodha dhaggeeffadhaa. Of hin dogongorsinaa. Dhayxanii lubbuu keessaniin hin taphatinaa. Deebi'aa kara sammuu keessanitti deebi'aa. Kara sammuu keessanitti deebi'aan isiniin jedhaa. Asuma irratti isinii gabaabsa viidiyoo kana mee dhaggeeffadhaatii miira akkamii akka isinitti dhagahamu koomintii jalatti naa ka'a galatooma nagaan naaf tura.